Mootummaan Eritiriyaa dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin mariif akka hin teenye beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibbana dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoon mootummaan isaanii qabu ibsuun isaanii hordofee ministeerri odeeffannoo Eritiriyaa ibsa gabaabaa har'a ganama baaseen dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin marii akka hin goone beeksiseera. Dhiheenya kana waa'ee qaamolee bishaanii fi karra galaanaa irratti wanti jedhamee fi dubbatameera jedhaman baay'eedha kan jedhe ministeerichi. Sanaanis namni ajaa'ibsiifamne hin jiru jechuun ibse. Mootummaan Eritiriyaa akkuma yeroo hundatti dhimmoota akkanaa irratti mariif akka hin teenye ta'uu mirkaneessuu barbaada jedha ibsichi. Kana malees qaamoleen wanti kun dhimmi galaana diimaa nu ilaallata jedhu dhimmicha akka hin tuttuqnes akeekkachiiseera. Qondaalli waraana Israa'el kibba Gaazaatti dhukaasa dhaabuuf waliigalteerra hin geenye jedhan. Ameerikaa, Israa'elii fi Masriin kibba Gaazaatti dhukaasni akka dhaabbatuu fi yeroo wal fakkaatutti ulaa raafaa banuuf waliigaluu maddeen dhimma nageenyaa Masrii lama Rooyitersitti himanii turan. Rooyiters akka jedhutti dhukaasa dhaabuun ganama sa'a lamarraa eegalee yeroo wal fakkaatatti karaa Masriin to'attu deebi'ee banama jedhame. Dubbii himaan waraana Israa'el garuu dhukaasni kibba Gaazaatti labsamuu quba hin qabu jedhe. Qondaalli waraana Israa'el kun maddeen nageenyaa erga dhukaasa dhaabuuf waliigalamuun ibsanii booda kan jedhan. Dubbii himaan waraana Israa'el Lieutenant Colonel Richard Hechet waliigaltee dhukaasa dhaabuurra walii hin galle. Hangan ani beekutti gabaasa waliigalame jedhu anis argeera jedhan. Kuusaan boba'aa hospitaala Gaazaa sa'a 24 keessatti dhumuu mala jedhe UN. UN kuusaan boba'aa hospitaalota Gaazaa keessaa sa'a 24 booda tajaajila akka hin dandeenye akeekkachiisa dabarse. Jenereetoroonni ibsaan badee eeggannoof oolan ni cufamu taanaan lubbuun dhukkubsattoota 10,000tti lakkaa'amanii balaarra buusa jedhe waajjirri deeggarsa namoomaa UN marsariitii isaa gubbaatti. Kunis kan dhaga'ame erga dhaabbileen qarqaarsa hedduu Gaazaa seenuuf ulaan akka banamu erga gaafatanii booda. Dhaabbileen kun boba'aa fi bishaan dabalatee qarqaarsa namoomaa dhiyeessuuf gaafii dhiyeessan. Haakimni lammummaa Biriteen Palestaayin qabuu fi dhaabbata tola oolaa Doctors Without Borders Gaazaa keessa hojjetu Gaazaan Abu Siitaw hojjettoonni hospitaala inni keessatti hojjetu namoota qarqaaruuf meeshaa gahaa akka hin qabne hime. Maanguddoon jibbaa Islaamummaan daa'ima waggaa 6 albeen waraanee ajjeese ajjechaa sadarkaa 1ffaan himatame. Ameerikaatti namichi namoota lama sababii Islaama ta'aniif albeedhaan waraane akka ajjechaa fi jibbaan himatame. Maanguddoon umurii waggaa 71 fi Joosef Kubaa jedhaman ajjechaa mucaa waggaa 6 fi dubartii waggaa 32 taate irra miidhaa qaqqabsiisuun himatamaniiru. Shakkamaan obbo Zubaa yakka ajjechaa sadarkaa 1ffaa fi yaalii ajjechaa yakka jibbaatiin himataman. Miidhamtoonni lamaan kunniin Islaama ta'uu fi sababa lola Hamaasii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffatamuun qondaalli poolisii beeksiseera. Pireezidaantiin Baayiden haleellaa haadhaa fi ilma ishee kan lammii Filisxeem Ameerikaa ta'anirra qaqqabeen dhukkubsachuu dubbatan. Poolisiin maqaa miidhamtootaa ifa hin goone ture. Garuu ammoo guyyaa dilbataa waajjira mana maree qunnamtii Ameerikaa Islaamummaa ibsa kenneen kan ajjeefame mucaa maqaan Waadiyaa Alfoomii fi haati isaa Haanaan Shaahin jedhamu himeera.